yeronduma maal jedhamaa guddanne as yoo galagalte hin danda'amu ach hin danda'amu ol ilaallaan hin danda'amu ach ilaallaan hin danda'amu achoo hin danda'amu abbaafaati hin danda'amu mootummaan hin danda'amu barsiisaan hin danda'amu hiriyaan hin danda'amu kun sammuu ilmoo namaa waan dominate godheef hin danda'amu yaanna eda galgala erga amboodhaa galle hamma halkan walakkaatti hin rafneen isiniin jedhe keelaa isheen jedhamtu faranjiin suni projektii tokko irratti tuma dubbannu waan isaan haasa'anii waan biyya kana hin fakkaannedha waan biyya kana hin fakkaanne waan biyya kana ala yaadamu yaadu ilaameen jedheen yaadi si yaaddan gaariidha garuu haala biyya kanaa wajjin hin deemu hin danda'amuun jedheen maaliif akkasitti yaaddu isin Ameerikaanota waan taataniif isiniif hin danda'ama nuuf hin danda'amu haala amma jiru irratti akkasnaan jette sababii nuuf hin danda'ama jennee imaajineeshinii keenyatu gargari warri asii imaajineeshiniin keenya hin danda'amu yoo hammanni yoo danda'ame yoo gaariidha kan inni sun imaajineeshiniin isaa samiitti ol ba'ee urjii qaqqabee ji'arra qubatee deebi'uun hin danda'ama jedhee kan inni yaaduuf yette the three stressors of life barabaraan deebi'eera jette mucaan Ameerikaa keessatti dhalatu maalan nyaadhaa bara jireenya isaatii hin yaadu mana kam keessan jiraadhaa bara jireenya isaatii yaadda'u maalan dhugaa bara jireenya isaatii gaaffii isaa miti maalan uffadhaa hin yaadatuyyu jarri kun maalinni stressors of life jireenya namaa stress godhu imaajineeshinii namaa waan xixiqqoo yaaduutu sammuu keenya saatureet godhe waan ta'eef waan gurguddaa bira ga'uudhaaf nutti ulfaata stressors of life garuu Afriikaadhuma keessaa ganduma hiyyeessaa keessaa immoo possibility thinkers hin ba'u possibility thinkers